Umukaanus yookiin mustariyaan sababni abbaa kanaa isheetiin gargar baatini maalinni ijoollee gattee maaliif biyya faranjii deemtee biyya bakkaa deemtee biyya bakkaatirraa galtee maaltu ammallee deebisee garana isiiftee jechuun keessa bareedadha. Wallaahi waan hedduu gaafatanii namoonni hedduun kanuma gaafatan jechuudha waa'ee isiitirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fi akkeessan isin jechuudha. Anallee nagaa jira alhamdulillah galata rabbii isinirraa babbaddaa isinitti deebi'aa akkasuma maaltu akkana godha jireenya jechuudha. Jireenyi kun immoo takka waan tokko hojjechuuf sammuun kee yeroo tokko si dhiphatti yeroo tokko bakka hin jiraa miti haala hojii ta'e wal qabatee alhamdulillah rabbil aalamiin wallahi har'a waan waliin dubbachuu deemnu akkuma asirratti viidiyoo xiqqoo argitan sanitti umukaanus maaltu kanaan isii ga'ee maaltu isii mufachiisee maaltu deebi'ee mootuyyuu umukaanus maaltu isii buuchisee maaltu abbaa manaa isiitiin gargar baasee dhugaadha. Jireenyi biyyaa qaala'ullee garuu ilmaan ofiitiin bakka ilmaan isiitiin gargar baasu san an akka kootti hingaa jedhee yaadu. Haa ta'u namni jireenya fuulduraatiif ilmaan kee akkamitti jiraachisaa ofii akkamitti jiraadha kan jedhutu biyyaa si baasa malee mustariyaan odoo yaman keessatti akkuma nama kamiitu nama dalagatee buluu danda'u biyya keessatti illee nama dalagatee ilmaan isii guddisuu danda'u garuu immoo namni akka keessatti ilaalu maa inni sitti fakkaatu beektu namni kan isinitti yaa'anii ka fudhatu gara biraatti isin jireenyi isii kalaalte fuuldura isiiti. Boru ilmaan kee akkamitti guddisadhaadha. Haa ta'u garuu immoo cakkantu ka isii godhe ilmaanuma isii kana yaaddee malee ilmaan isii bakka feetu jiraatu ilmaanuma isiiti. Haa ta'u maroo yeroo ammaa kana garuu abbaa manaa ofii gatanillee deemuun badiidha. Abbaa manaa ofillee nama gatee deemuun badiidha. Maaliif hojjettan? Maaliif jettee moonaa jechuun keessan hin oolu. Dhugaadha. Obboleen kiyya wanna ni jedheef abbaan manaa gatee gaaf dubartii takka malee biyya faranjii keessa jiraate yeroo dheeraa yoo ture booda bultii biraa ijaarata. Akkuma mucaa asirratti samuuna waa'ee dubbataa turte irratti abbaa ijoollee lamaa ta'ee isii biyyatti gatee biraa deebi'ee ka'ee fuudhe. Mustariyaan ofii isiiti waan tokkotti seentu beeka kan hubadha. Yaasin gaaf jireenya ulfaate gaaf ilmaan kan akkamitti guddisuu dhabe waan tokkotti seena wanti tokko ijaaruutti hin seena dirqama mee maal jette jedha garuu ni obsa yeroo dheeraaf ni obsa piroosesii biyya alaa kana xumurachuuf yeroo dheeraa sitti fudhata san biratti immoo nama qabaachuu sitti fudhata dubartiin mustariyaa nama gaaf ofii deemte gaaf isaa otoo inni deemee an irra filadha ilmaan tuni keessattuu daa'imni xiqqoon sun jechuudha meemmi ijoolleen suni akka gisee isiin bira jirtuuf garaagarummaa jira. Dhiirri aluma dubartiin manuma. Mustariyaan otoo biyyas teette ijoollee tana guddifatu dhibbatti dandeetti. Beekamaadha kun. Namni isin kennayyuu qoraan duudatti baatee ilmaan isaa guddisa. Ilmoon immoo waa hundaa caalti beeka. Warra argeetu beeka. Nuti amma ijoollee biyya namaa kana yeroo guddisinutti yeroo kaanee biraa galu. Ijoollee suusii bu'aan atiin boottaaf. Maa inni kun beektuudha? Namni kun maaliif? Beektuu? Maaliif fakkaate? Gara nyaatti akka haadha sanatti si ilaalti. Akkuma haadha isii ilaaltu sanatti si ilaalti. Ani haadha caalaa yoo hojjettu kan irra jaalatu jira jechuudha. Maaliif yeroo hunda sa'aatii 24 isii wajjin ooltaa, isii wajjin bultaa, hin nyaachiftaa, hin obaafta. Kanaafi daa'imman bakka namaaf qabdi. Kanaaf ilmoon abbaa caalaa haadha caalatti. Haati ofii beeloftee ilmoo ofii nyaachiftee obaasutti. Isinii galee narra akkasii boo'insi isii nama bootu kuni yeroo kamuu duuda duuba kaameraallee hin bootti beeka. Haadha tanaa miti mustariyaan duuda duuba kaameraallee hin bootti. Ilmaan isii yeroo bultee dubbiftu yeroo itti haasoftu ni bootti yeroo irraa cufattu ni bootti. Yeroo itti bulbultu ni bootti. Maaliif ree? Addata ooltee bultuun itti dhagamaa deema. Ilmaan isiitirra yaani bakka wallahi jabduu dhayyusee. Garuu gongortullee haa ta'u rabbiin isii haa milkeessu. Kana
abbaa manaa ofiitiin gargar bahuun ulfaata. Ilmaan ofiitiin gargar bahuun ulfaata. Haa ta'u jireenya oduu jennu ilmaan gattee deemuu irratti inni dogongortee haa ta'u rabbiin keessi isii argaa waan isiin baateef isiitu beeka. Kanaaf walumaa galatti maal jechuu barbaade shamarran keenya kamuu abbaa manaa keessan gattanii deemina biyya birallee kophaan argina. Takkee hojii baafachuu takkee biyya taa'u jechuudha. Maal fachuu deemee kabira fuudha waan ta'eef waan akkasiitu jira waan akkasiitu deemee jira akkuma mucaan samuuna bu'aa jirtutti namni du'aan wal biraa deema dhugaa akka du'e sabbartaa akka jiru immoo sabbartu maaliif nama jaalatte mootuyyuu hin sabbartu jiru haga inni jiru kan duraan jechuudha rabbi beeka garuu mootuyyuu bakka waa'ee inni tirsanii dubbanne yookaan kaasum ta'e waan baay'ee miira keessa nama galchu waan baay'ee namatti dhagamu jaalalli isiin isiif qabdu innis yeroo jalqabaatiif isii gahu baay'ee tokko jechuudha. Haa ta'u garuu malee namni jijjiirama. Lafa kanarratti wanni hin jijjiiramne rabbii tokkicha malee hin jiru. Ilmi namaa ni jijjiirama. Haadhaaf abbaa ofiitu namni hin jijjiirama. Kanaaf isin jechuu barbaade obboleen kiyya abbaa manaa keessan kun qalbii buutanii bashgootanii biraan kutina biyya alaanaa deemin jedhinaan jaartii keessan illee biyya ara ama fakkeenya biyya arabaatii fi biyya faranjii garaagarummaa qabdi. Waan isin ajaa'ibu namaatu mucaa takkatu jira intala takkaatu jira. Akkanuma biyya lafa Ameerikaa deemte beeku nama ofiin beeku jechuudha. Lafa Ameerikaa daa'ima takka argattee lafa Ameerikaa deemte gaafa wal jaalatan abbaa manaa isaa likki wal jaalatan gaafa turaatan jechuudha jaalala addaa walii qabanii akkasuma ilma takka irraa argatee mucaa durbaa takka irraa argattee kutte jechuudha isin gara Ameerikaan kutte gara Ameerikaa carraan dhufee fi biyyumarraa deemtee firadhu yaame gaafa kaanii akkasuma odoo ta'anii maal isiniif fakkaata obboleen kee waa'ee mustariyaa fi yaasin kanarratti waa hedduutu jira. Gaafa kaanii mucaan kun hojii mootummaa qaba. Hojii mootummaa qabu kana keessatti mucaa tana nama gubbisuuf hin qabu. Akkasuma tokko mucaa takka ofitti dabalee mucaa takka akkasuma oddoo guddiftu gaafa kaanii ollaan itti gorsa gurbaa kana jechuudha. Ollaan itti gorsaa gaafa itti gorsu otoo nama tokko godhanitti kaatee intalattiin yakka guddaan isa himattee himinsa irratti banattee akkana jettee himattee jireenya mucaa sanii baay'ee booressite. Kaatee gaafa kaanii kisiin itti banamee bakka gurbaan immoo tuyyuu waan jedhu irratti du'a dhugaa irratti du'a jechuudha. Nama waan akkasii michuu bakka warrum ollaatti ergasii as immoo tuyyuu badii ofii beektee waan jedhu hundaa'amatu garuu erga inni waan ta'e daaraa ta'e haadha manaa isaa saniin gargar baaftee ergasii namatti yaanii jiraa miti namni akkanumatti bakka maal jedhee harkaa baatee dubbichi dhugaan taane garuu jireenya kisiisan irratti baay'ee tokko daaraa ta'ee hojii sanillee gadhiisee bakka maaliif mana dubartiin hin jira dubartiin takka yoo dhuftee hojjetummaan seente fokkataadhaallee kama biraatu sirratti xaxa jechuudha. Isin sunillee gaaf kaane isaallee abbaa manaa isiitillee isillee wal dhabdee jireenya isii keessatti seente jechuudha. Inni ilmoo haga ammaatiitu fuun inni ilmoo takkitii qaba isin jireenya biraa keessa seente isa gattee jiru. Dubartiin ni sobamtillee dhiirris ni sobama dubartillee ni sobamti. Xiqqoo dubartii mallee kun sobuu danda'a intalli sun akkas taate jechuudha. Waa'ee jireenya gara ilmoo gatanii gargar deemuu fi wanti laaxee rakkoota kan qabdu jechuudha. Maaliif hojjetanii jiraa miti akkanumatti yaanii jechuun namni ilmoo qabu gargar ba'ee deemuu hin ulfaata. Wallaahi dhibbumaan dhibbatti ulfaata jechuudha. Akkasiin jechuun barbaada hojjettoota kabajamtoota kiyyaa wallaahi rabbiin abbaa manaa keessan isin bira haa tursiisu. Isin jechuun barbaade uummata qabxii kiyyaa mee viidiyoo keenya kana immoo loo isin jitolee laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayibis godhaa. Nu jetti beesaa isin jechuu barbaada. Kana fakkaatti hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagannaa tura.